Niyoork naannoo Harlem jedhamu keessatti gareen godaantota Afrikaa dhihaa mana nyaataa dhiyoo jirtu tokkotti walitti dhufanii nyaata aadaa Afrikaa mi'eeffatu. Senegaal xiqqoo jedhamuun kan beekamu naannoon kun namoota haaraa dhufan ho'aan kan simatu yoo ta'u baay'een isaanii iddoo kana ga'uuf imala ulfaataa fi gareewwan yakkamtootaa isaan mudatanii jiru. Mahmud Senegaal irraa dhufe dhimmi immigireeshinii isaa xumuratuu hin argatiin maqaa abbaa isaa ibsuu hin barbaanne akkas jedhe. He says he went from Morocco to Spain to El Salvador to Nicaragua. Morocco, Spain, El Salvador, Nicaragua ga'ee dhumarrattis Meeksikoo seene. Namoonni seeraan ala nama deddeebisanuu hedduutu jiru. Atoobusattuun seenin dura dhaabsisanii qawwee mataa godaantotaatti qabanii maallaqa gaafatu. Yoo maallaqa hin qabdu ta'e waanuma qabdu hunda sirraa fudhatu. Baay'ee ulfaataadha. Namoonni hedduun yeroo Ameerikaa ga'an haala jireenya hamaa fi yeroo baay'ee wanta isaan hin eegnetu innaa raawwatamu isaan mudata. Namni biraa Mahmud Doraame jedhamu Pireezidaantii waldaa lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Senegaal ta'uudhaan hojjetu. Everybody probably think before you come to America, you think this is a place to be. Namni hunduu tarii gara Ameerikaa dhufuu isaa dura bakki itti jiraachuu qabdu kana jedhee yaada. Godaantonni kan yaadanii Ameerikaan lafa itti jireenya keenya fooyyeffannuudha jedhu. Garuu dhugaan gaddisiisaan jiru immoo yeroo dhufanii seenaa adda ta'etu isaan mudachuu isaati. Godaantonni kunneen hojii barbaaddachuudhaaf hayyama argachuu isaanii dura guyyoota 90 hanga 150 eeguun kan isaan irraa eegamu yoo ta'u kunis namoota hedduudhaaf shakkii guddaatti uuma. Dhiyeenya kana Senegaal irraa kan dhufee fi hayyama hojii waan barbaaduuf maqaasaa ibsuu dhiisuu ka filate namni tokko akka jedhutti. We are here to tell you about our problem. We just want to work. We want working permits so we can work, and we will all disperse. Rakkoo keenya isinitti muufas jirra. Hojjechuu qofa barbaanna. Hojii qofa. Hojjechuuf immoo eeyyama hojii barbaanna. Sana booda hundi keenya addaan facaana. Abjuu jireenya Ameerikaa hordofuu isaanii keessatti godaantonni kun haala siyaasaa keessattis qabamaniiru. Keessumaa ejjennoo cimaa Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp godaantota seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsi seenan irratti qaban. But most of them have concern about what Trump is saying, especially talking about mass deportation. Irra caalaan isaanii waan Tiraamp jedhan irratti yaaddoo qabu. Keessattuu waa'ee godaantota jumlaadhaan biyya kana keessaa ari'amuu dubbachuu isaaniitti fuulleffatu. Kun baay'ee isaan yaaddeessa. Kanaaf haala siyaasaa Ameerikaa yeroo ammaa kana keessa jiru beekuun isaan hin shakkisiisu. Senatara Dimookiraatotaa Koordel Kileer magaalaa Niyoork keessatti naannoo West Harlem jedhamu bakka bu'u. Dhimmi godaantotaa waan guddaa ta'uusaa fi gargaarsi dabalataa aangawoota federaalaa irraa barbaachisaadha jechuun ibsan. We need to band together and do is make sure states like New York State, who's absorbed so much of this, get some funding from the federal government. Wanti nu barbaachisu dhimmicha walitti hidhuudhaan kutaalee akka New York kanneen godaantota hedduu simatte kanaaf mootummaa federaalaa irraa maallaqa tokko akka argatan mirkaneessuu natti fakkaataa jedhan. Yeroo filannoon jalqabuuf jedhuu fi gufuuleen godaantota haaraa dhufan kan mudatan xiyyeeffannoo miidiyaalee qabatanii jiru. Wanti hafe hawwii jireenya fooyya'aa argachuu qaban keessumaa hawaasa Senegaal xiqqoo deeggaruudha.